Tole, barnoonni keenya guyyaa har'aa kutaa ja'affaadha. Kutaa ja'affaa kana keessatti birsaga kan jedhu waliin ilaalla. Mata dureen keenya guyyaa har'aa birsaga. Birsaga jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa gaafa kaanu, birsagni sagaleewwan hafuura tokkoon dubbifamanidha. Yookaan birsagni sagaleewwan hafuura tokkoon dubbatamanidha jechuudha. Gama biraatiin birsagni birkiilee sagalee dubbii ta'ee jecha tokko dubbachuu yookiin sagaleessuu keessatti addaan ciccitinsa sagalee uumamudha jechuudha. Addaan ciccitinsi sagalee jecha yeroo dubbisnu uumamu birsaga jedhamaa jechuudha. Gama biraatiin birsagni tokko hiika qabaachuu yookiin immoo hiika dhabuu ni danda'a. Kana gaafa jennu sagaleewwan hafuura tokkoon dubbataman kun hiika qabaachuu danda'u, hiikas dhabuu danda'u jechuudha. Warreen kana fakkeenyaan gaafa laallu, fakkeenya tokko irratti akka iskiriinii kana irratti ilaalaa jirtan shan, loon, foon, bor gaafa jennu jecha ta'aniiru jechuudha. Jecha haa ta'an iyyuu malee immoo jechoota hafuura tokkoon dubbatamanidha. Kana jechuun immoo birsaga tokko tokko qofa qabu jechuudha. Birsagni tokkoon kun shan gaafa jedhu, shan kun egaa lakkoofsa ta'uusaa, lakkoofsa keessaa immoo lakkoofsa hammamii akka ta'e illee hiikaa waliin jira jechuudha. Hiika qabaachuu danda'eera. Loon gaafa jennu hafuura tokkoon dubbanne, loon kan jedhu kunillee birsaga tokko qaba jechuudha. Birsagni tokkoon kunis hiika qabaateera jechuudha. Foon gaafa jennu kunis maal ta'eera? Hiika qabaachuu danda'eera jechuudha. Kanaaf egaa birsagni hiika qabaachuu ni danda'a kan jenneef kanaafidha. Akkuma hiika qabaachuu danda'u ammoo hiikas dhabuu ni danda'a. Fakkeenya lamarratti immoo kan waliin laallu, fakkeenyaaf jecha nama jedhu yoo fudhanne, torba fala gaafa jedhu kana gaafa fudhannu nama kan jedhu kun birsagoota meeqa qabaa? Birsagoota lama of keessaa qaba. Kana gaafa jennu birsaga naa fi birsaga maa qaba jechuudha. Torba kan jennu immoo birsaga tor jedhuu fi ba jedhutu of keessaa qabaa jechuudha. Fala gaafa jennu faa fi laa of keessaa qabaa jechuudha. Birsagni kun egaa birsagni naa, birsagni maa, birsagni tor, birsagni baa jedhamu kun egaa hiika hin qabanii jechuudha. Kana jechuun qofaa isaatti birsagni kun qoqqoodamee ka'ee hiika hin qabu jechuudha. Kanarra dhaabbannee egaa birsagni tokko hiika qabaachuu yookaan hiika dhabuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan qaamolee birsagaati. Qaamoleen birsagaa gaafa laallu, birsagni tokko qaamolee gurguddoo lama qaba. Isaanis ka'umsaa fi giddugaleessaa jechuudha. Ka'umsaa fi giddugaleessi qaamolee gurguddoo birsagaati jechuudha. Inni biraan giddugaleessi birsagaa immoo wantoota lama of keessaa qaba. Isaanis utubaa fi cufaadha jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan ammoo birsagni qaamolee sadii of keessaa qaba. Qaamoleen kunneenis ka'umsa, utubaa fi cufaadha jechuudha. Wanti kun akka waliin sirrii rukunne, birsagni qaamolee gurguddoo meeqa qaba? Lama qaba. Innis ka'umsaa fi giddugaleessa. Giddugaleessa immoo qaamolee lama of jalaa qaba. Innis utubaa fi cufaadha jechuudha. Utubaaf cufaa dabalannee ka'umsa gaafa dabalannu immoo qaamoleen isaa walumaa galatti immoo qaamolee sadii of keessaa qabu. Isaanis ka'umsa, utubaa fi cufaa ta'u jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii qoqqoonnee gaafa ilaallu gaa ka'umsa irraa kaanu. Ka'umsa jechuun dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamudha. Fakkeenyaaf jechi laga jedhu birsaga laa fi birsaga gaa of keessaa qabaa jechuudha. Birsagoota kana keessatti gaa dubbifamaan laa fi dubbifamaan gaan kun ka'umsa birsagaati jechuudha. Sababni isaa dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamudha. Jecha laga jedhu laa fi gaatti qoonna. Birsaga laa fi birsaga gaatti qoonna. Birsaga laa keessatti laan dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamudha. Gaan immoo dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamudha birsaga lammaffaa keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu dubbifamaan jalqaba birsagaa irratti argamu immoo ka'umsaa jenna. Kanaafuu laa fi gaan ka'umsa birsaga kanaati jechuudha. Inni kan biraan utubaadha. Utubaan ammoo dubbachiistuu birsaga keessatti
argamudha jechuudha. Dubbachiistuun birsaga keessatti argamu kamiyyuu utubaa jedhama. Dubbachiistota shanan sun birsaga keessatti gaafa dhufan utubaa jedhamanii waamamu jechuudha. Birsagni kamiyyuu dubbachiistuu malee ijaaramuu waan hin dandeenyeef utubaan ijaarsa birsagaaf qaama baay'ee murteessaa ta'ee fi keessaafuu hin dandeenyedha jechuudha. Mana tokko yookaan gamoo tokko ijaaruudhaaf utubaan akkuma baay'ee barbaachisaa ta'e birsaga keessatti illee qaama baay'ee murteessaa fi keessaa hafuu hin dandeenyedha jechuudha. Fakkeenyaaf jecha mura jedhu gaafa fudhannu birsaga muu fi ree of keessaa qaba. Birsaga muu keessatti uu argina. Birsaga ree keessatti immoo ee argina. Uu fi een kun egaa utubaa birsagaati jechuudha. Inni kan biraaf inni sadaffaan cufaadha. Cufaan ammoo sagalee dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamudha jechuudha. Yookaan faallaa ka'umsaa jechuudha. Fakkeenyaaf jecha loon jedhu keessatti naan cufaa birsaga kanaati jechuudha. Loon kan jedhu birsaga tokko of keessaa qaba. Dubbifamaan dhuma birsagaa kana irratti argamu immoo naadha. Kanaaf iyyuu naan cufaa birsaga kanaati jechuudha. Inni kan biraan seera birsagoota afaan Oromooti. Birsagoonni afaan Oromoo seerota hordofan qabu. Fakkeenyaaf birsagni dubbifamaa qofaan ijaaramuu hin danda'u. Akkuma afaan Oromoo keessatti jechi tokko qubee dubbifamaa qofaan ijaaramuu hin dandeenye birsaga keessattis dubbifamaan qofti wal faana hiriire yookaan qofaa isaa dhufee birsaga uumuu hin danda'u. Inni lammaffaan ka'umsii fi cufaan birsagaa yeroo mara dubbifamaadha jechuudha. Kan biraan utubaan birsagaa dubbachiistuudha. Kana gaafa jennu dubbachiistuun birsaga keessatti argamu yeroo kamiyyuu utubaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan birsagni dubbachiistuu qofaan yookaan walta'iinsa dubbifamaa fi dubbachiistuurraa ijaarama. Kana jechuun immoo birsagni tokko dubbachiistuu qofarraa ijaaramuu danda'a. Akkuma kana immoo dubbifamaa faana hiriirees dubbifamaa waliin wal ta'ees birsagni ijaaramuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan birsagni dubbachiistuu malee ijaaramuu hin danda'u. Kanuma amma jennedha jechuudha. Dubbachiistuudhaan ala birsagni tokkollee ijaaramuu hin danda'u. Gama biraatiin caatoo birsagaa gaafa laallu birsagni afaan Oromoo caatoo mataa isaatii qabaata. Caatoo birsagaa gaafa jennu immoo birsagoonni akka damee mukaatti bittinnaa'anii caaseffamuudhaan kaa'amuu ni danda'u jechuudha. Haalli kaa'umsa birsagootaa kunis yookaan immoo teessuma birsagootaa kunis caatoo birsagaa jedhamee waamama jechuudha. Fakkeenyaan gaafa laallu birsaga kan jedhu laalaa birsagatu jira. Birsagni suni bakka lamatti hirama. Ka'umsaa fi giddugaleessatti hirama jechuudha. Giddugaleessa jala immoo maaltu jira? Utubaa fi cufaatu jira jechuudha. Caatoo birsagaa kan jennu kanadha. Birsaga sana jira. Birsaga sana jala ka'umsaa fi giddugaleessa jira. Giddugaleessi immoo utubaa fi cufaa of jalaa qaba jechuudha. Akkuma foddaa iskiriinii yookaan immoo iskiriinii kanarratti agartanii jechuudha. Kanaaf egaa caatoon birsagaa kana fakkaata. Fakkeenyaanis deeggarree kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya tokko gaafa fudhannu kun kan jedhu kun birsaga tokko qofa of keessaa qaba. Birsaga tokko qaba waan ta'eef baa tokko jennee fudhanna. Baa tokko jechuun karaa biraa maal jechuudha? Caatoo birsagaa keessatti birsaga tokko jechuudha. Innis ka'umsaaf giddugaleessa of keessaa qaba. Ka'umsi birsaga tokkoffaa kun yookaan kun jedhuu maalidha? Kaadha. Sababni isaa maalidha? Dubbifamaan jalqaba birsagaa irratti argamu. Dubbifamaan jalqaba birsagaa irratti argamu ka'umsa jedhama waan jenneef ka'umsi birsagaa kun jedhuu kaata'a jechuudha. Giddugaleessa jala ammoo utubaaf cufaa qabna. Utubaan immoo yeroo mara maal jenneerra? Dubbachiistuu birsaga keessatti argamudha jenne. Kanaaf iyyuu utubaan birsaga kana keessatti argamu dubbachiistuudha erga jenne. Dubbachiistuun birsaga kun jedhu yookaan birsaga tokko kana keessa jiru uudha jechuudha. Kanaaf utubaan isaa uu ta'a jechuudha. Cufaa isaa gaafa laallu cufaan immoo dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamudha jenne. Kanaaf iyyuu kun kan jedhu keessatti dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamu immoo naadha. Kanaaf iyyuu ka'umsi kaadhaa, utubaan uudhaa, cufaan naa ta'eera jechuudha. Fakkeenya lammaffaa haa ilaallu. Jecha odaa jedhu gaafa laallu jechi odaa jedhu kun birsaga lama of keessaa qaba. Hafuurri keenya bakka lamatti cita jechuudha. Odaa jenna. Odaa yeroo lama waamna jechuudha. Hafuurri keenya yeroo lama ciccitaa jechuudha. Kana jechuun odaa gaafa jennu gaafuma waamnullee odaa jenna. O qofaatti waamne daa qofaatti waamne jechuudha.
Kanaaf egaa oo fi daatti qoodama birsaga lamatti qoodama jechuudha. As keessatti egaa fakkeenya waan seera birsagoota afaan Oromoo keessatti ilaalle keessaa birsagni dubbachiistuu qofaan ijaaramuu ni danda'a jechuudha. Oo laalaa oo gaafa jennu odaa gaafa jennu oon sun maalidhaa birsagni kun dubbachiistuu qofaan ijaaramuu danda'eera. Dubbifamaa qofaan garuu maal ta'uu hin danda'u ijaaramuu hin danda'u waan ta'eef birsaga daa fi birsaga oo of keessaa qabu. Birsagni oon birsaga tokko gaafa ta'u birsagni daan birsaga lammaffaa gaafa ta'u caatoodhaan gaafa laallu birsaga tokko ilaalaa ka'umsa giddugaleessa utubaaf cufaa qaba. Ka'umsi birsaga odaa kanaa maalidhaa? Hin jiru. Sababni isaa maaliifidha? Tuuta duwwaadhaan yookaan immoo akka hin jirreetti bakka buufna mallattoo tuuta duwwaa fayyadamnee jechuudha. Kunis maal agarsiisa? Akka hin jirredha. Hin jiru kan jenneen maaliifidha? Dubbifamaan jalqaba birsaga kanaa irratti argamu hin jiru. Dubbachiistuu qofaan ijaarame waan ta'eef jechuudha. Amma immoo gama utubaatti gaafa jennu utubaan immoo dubbachiistuu birsaga keessatti argamudha. Dubbachiistuun birsaga kana keessatti argamu maalidha? Oodha. Oodhuma mataa isaa jechuudha. Dubbachiistuu qofarraa ijaarame waan ta'eef. Kanaaf iyyuu utubaan immoo oota. Cufaa isaa gaafa laallu cufaan immoo maalidha jenneerra? Dubbifamaa xumura birsagaa irratti argamudha jenna. Dubbifamaan xumura birsagaa kana irratti argamu immoo hin jiru. Kanaaf iyyuu cufaan isaas hin jiru jenneetu bakka buufna jechuudha. Bakka buufna. Birsaga lammaffaa gaafa ilaallu birsaga daa gaafa ilaallu birsagni daan kun ka'umsa giddugaleessa utubaaf cufaa ni qabaata. Ka'umsi birsaga lammaffaa kuni maalidha? Yoo jenne daa ta'a jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Dubbifamaan jalqaba birsaga kanaa irratti argamu maalidha? Daadha jechuudha. Sababii kanaatiif ka'umsi isaa daa ta'a. Gama utubaatti gaafa ceenu ammoo utubaan birsaga kanaa maalidha? Dubbachiistuu birsaga kana keessatti argamudha jenneerra. Kanaafuu dubbachiistuuta meeqatas keessatti argama? Dubbachiistota lamatu argama. Isaanis aadha. Daa jenne waan ta'eef. Aan lamaanuu maal ta'u gaa? Utubaa birsaga kanaa ta'u jechuudha. Aan lamaan iyyuu utubaa birsaga kanaa ta'u. Utubaan birsaga afaan Oromoo yeroo hunda lamaa ol ta'uu hin danda'u. Tokko yookaan lama ta'a jechuudha. Tokko gadis ta'uu hin danda'u, lamaa olis ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu birsaga kana keessatti utubaan argaman utubaa lamadha. Isaanis aa fi aadha jechuudha. Aadha. Aadha margannaa jechuudha. Gama cufaatti gaafa dabarru birsaga lammaffaa kana keessatti birsaga daa jechuudha. Kana keessa gaafa laallu cufaan maalidha jenneerra? Dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamudha jenne. Kana gaafa jennu immoo dubbifamaan birsaga daa kana keessa jira moo hin jiru dhuma birsagaa irratti? Hin jiru. Kanaaf iyyuu tuuta duwwaadhaan bakka buufna yookaan immoo akka waan hin jirreetti ilaalla yookaan bakka buufna jechuudha. Mallattoo sanaan ibsina jechuudha. Maal ta'uusaa? Xumurra birsaga kanaarra cufaan hin jiru yookaan qubeen dubbifamaa hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa caatoo birsagaatiin gaafa ilaallu caaseffamni isaa akka damee mukaatti gaafa bittinnaanii argaman bifa kanaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan jecha dhedheeraa fakkeenyaaf jecha dheeraadha jennee yaadnu jecha akka malaammaltummaa gaafa jennu jecha malaammaltummaa jedhu kana gaafa birsagatti qoodnu birsagoota 5 of keessaa qaba. Birsaga 5 of keessaa qaba jechuudha. Kana jechuun malaammaltummaa gaafuma jennu maal jenneerra sila birsagni addaan ciccitinsa sagaleetii jenne. Kanaafuu addaan ciccitinsi sagalee kun immoo fakkeenyaaf malaammaltummaa gaafa jennullee hafuurri keenya hin ciccisachuudha. Malaammaltummaa. Kanaaf iyyuu jechi malaammaltummaa jedhu kun birsagoota 5 of keessaa qaba jechuudha. Birsaga 1, birsaga 2, birsaga 3, birsaga 4, birsaga 5 jechuudha. Qoqqoodamee akkuma iskiriinii kanarratti ilaalaa jirtanii jechuudha. Fakkeenya kana caatoo birsagaatiin akka ammaatti keenya waan ta'eef bifa salphaadhaan caatoo amma barannee dabarreedhaan bifa sanaan tartiibessuu ni dandeessu yeroo keenya qusachuuf jechuudha. Inni kan biraan fakkeenya arfaffaa gaafa laallu jecha keessummeessineerra jedha. Keessummeessineerra jedha. Keessummeessineerra jecha jedhu kana gaafa fudhannu birsagoota 6 of keessaa qaba. Ilaala asas iskiriinii kanarraa ilaaluun ni danda'ama. Keessummeessineerra. Keessummeessineerra. Bifa salphaadhaan jechuudha. Birsagni kun maal ta'eera? Qoqqoodameera jechuudha. Xumura birsagaa irrattis jabaachuu hin danda'u, jalqaba birsagaa irrattis jabaachuu hin danda'u, irras hin butamu jenneera. Kanaafuu sagaleewwan jabaatan illee jiran jechuudha as keessatti. Dhumaaf jalqaba irratti sagaleen jabaate tokko illee jiru jechuudha. Bifa salphaadhaan haala kanaan adda qoqqooduun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf isinis barnoota kana irratti yaada qabdan kallattii garaagaraatiin nu qaqqabsiisuu ni dandeessu. Gaaffilee shaakalaa jiranis iskiriinii kana irratti isiniif dhiyaata. Gaaffilee shaakalaa kanas bakka jirtanitti shaakalaa waan isin rakkisu gaafachuun ni danda'ama. Barnoonni guyyaa har'aa kana fakkaata. Barnoota kutaa 7ffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.